أوهجت يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام مرحبا يا رمضان حتى علينا بالرضوان أوهجت يا شهر الصيام شهر التراويح والقيام مرحبا يا رمضان حتى علينا بالرضوان يا باتي تلتورقا وندا أجري دتشا صدرك قدا سكي السفر من كفني بدري بدا فمني ليلة القدر. وانتن داودا سوامي فجي دائما فادا لين قبدو عنن لين قبدو مصروف نلي من كيس متى كانت سيدا ولا سوامي أكمل رالات مصروف ما كيس نجيبه ما كباين رأيك كباتن دلك دو دائما كباتن ما ندلك دائما كباتن ما ندلك ما بيهكر اسمه دائما كباين دلك رسوله ومن نكسر دلان جرات أنا ما جت شنجرات وكان ما فكرت جرات وفكرت جرات مالي فكرت جرات تكاس مو يعني أكملنا دلك جرات ودلك جرات أنا دلك جرات دائما كباتن دائما يفرط دلك أكست أوبانا مو مصروفك يعني دندو يوم ثاني أكمل يوم ثاني دائما ستري سيدي مالي أنا جد دينغت تلفونك يا ونرك أودي مال مالي مال تلفونك يا ونرك أودي مال ما تكن كابو تلفون أجار سكيات ما تكن كار كان كابو سكرينا هوني كيسة درستي ميزة قريبة قال يسولي ما تكن كابو سنين كان فن ما فين كان فتح سامي قريب مال سنين كان فن ما فين كان فتح وين كان فن مال مالي فين كان فن يرو تيسجن الجنة تنجرو وتونا تجرو كم تجن الجنة يا أخي جن ويسيو فودي ما تنقص خلاص مال أكستاري مال أكستاري وسيباسو كذا أثم سكالي يسيو البافتي أنا ما يوها فور ديسام ويوها يسيو درا فور بربادين يسيتمو وني أني وان كذا دليل مال دلقة مالن قرا دلقة عندهم توارجو جاين شيء تكسر لا لا دواسي ولا وانا قرا متي تمام مية أبا ما يا لا البافتي مية وني تيجي كمان وني أرجع كمان فايدة أرجع كمان وجيت ما كيسنا نما أرجو في ملك سنم يوت قاتك أنف سنم ما يوت قاتك أنف تنجي أنا ملك وان براتي متي يا أخي وني كاني فتم برتا كانجو كيف تكانجرو كيف تكانجرو مية وني كاني فتم مالجو وانت كان فتنم تنجرو ما فهمي يرواتي دائما منا كيسة جارتي منا كيسة ديم تجري الجنت مال أتدعوا دائما تقول هذا ما يواي أتجار سمنا جو نما ما يجو أتباي جولة دا جنا دائما وقا كل شيء نفسه أتم كان هو أتم سكالي البافتي يوه أنا مو إجتي سنة البافتي ada hajjini yookaan waan dura dalagu barbaadu dhiisaadha moo akkam? Atin dhiistaa miti ittuutti jabaatta. Ittuutti jabaatta kanaafuu namni icciiti kaa. Yaani osoo yaani akka waa hundaa beektu akka ani waan san itti jabaadhoo jedhu akka gootee mire. Daacituma keessan nama argu jedhanan. Namni argee waan sokorran. Omaanaan godhu garuu abbaru icciituma keessan abbaru jedhan. Yaani waan mata hojjechaa ooltu waan mata godhaa ooltu. Iddoo mata ooltee bultu nama argu jedhan falaas. Maa namaan jiraadha fiigaa jiraadha bakka fedhee obbuli bakka fedhee ooli. Awwaara kee dhiisee biraa beela namaaf hin jiraadha. Ati immoo nama sodaattu nama dhiisiti rabbuu sodaachuu dhiiste natti fakkaata moo. Atan malaan tirfiin asii ramadaana kan qaba silaa osoo ramadaana ta'uu baate akkana ila afoo keetiitti akkana yaani harakaa tokko akkas godhu beekta. Namni ramadaana keessa akkana godhaare. Yoo akka ammaan godha agarte. Anaa waliin ciisu agarte. Ciisa mukallee namni. Namni anaa wajjin ciisu agarte immoo haasa'uma yaani waa
argite fi Kan akka fiigaa taasiftan bakka miidhaa illee ramada. si nafu. Kan akka taasisaa jirtan illee nafu. Ramadaan kan afaan nambaasu. Ramadaan rabbi afaan qabaate. Waan hin taane asooftee waan hin taane walitti hin bubukeessi sitti miidhama. Situ na asoofsiisaa jirame anaa miti kanaase. Edaa isheeyyoo situ natti ergee kan halkan guyyaa telefoona dawwaltee na sodaachisaa jirtu na arrabsaa jirtu na adda Sagalee namaa akka oolmaa turate. maal isin qaanifattu doon na Maaliif qaanifate? Wanni yeroo waan ishii qaanii dhabde moo dhiira dhabde yeroo san yeroo mirgasi. mirga ishii tokko hin jiru mirga tokko iyyuu hin qabdu. Mishituu miti buqqee sirraa qabxan. Waldaa ija ishii keessaa baasan illee. Akkana kun ijji keessaa qabatan namaa booda ufumaan miiciiti nama miidiyaan ol baasaa namni akkas na godhe namni akkas godhe an keessaa qabu yoo barbaadde lakka ija keessaa qabta. Wanni nana kun jiru. Dhufte maa akkana ija ishii keessa billaa fuudha ija ishii keessaa hin baasin. Akkana kun arginee jira. Mismaala. Icciiti nama akkamiin miidiyaan bakka akkamiin miidiyaan bakka. Maal ishee Telefoona kee allaa wannummaa telefoona kee harkaan si qabsiisuu maal? bagan qabadhe telefoona ati jaarsa koo miti bagan qabadhe ati illee koo qabachaa hin jirtu. Ati akkana taanaan si uumbe kana booda. Wallaahi. Ati akkana taanii dhageeffadhu waan akkana kan eegaltee naan si uumbe. Nayyuun beektuudha. Tama waan san dhageette maal natti himi waan akkana dhiiseette dhageette agartee iyyuu telefoona keessa darbatte waan akkana dhiiseette dura maal natti himi. Maa guyyoonni taa'ee sitti maan jiru? Dhiisii hajji lakki taa'ee jedhee sitti maan jiru? Ija kanaanuu masruuf marmatee taa'anii masruuf qabdi aanaa amma kana bakka hin jirutti teessoo argatee telefoonaan gaddabatee jechuudha. Ishii biraa waamee si fideedha. Ishii biraa waamee si fideedha. Isii bira ta'e abbaa fedhe bira ta'e ija kana waan akkana dalagaa masruuf ajjira barbaadame yaaki masruufni ansii kennu jiruuti. Si ta'a baay'ee dalagaa. Siin ta'u akka barbaade ta'e mirgaan kee ta'an waliin nama jiru. Akkamiin ta'a daa'ima qabadde. Hin beeku sibbe gara kana. Dirqama kee masruufa fiduu qabda. Bakka barbaadde fidde. Dirqama bakka barbaadde telefoona na fuudha. Sirraa fuudha. Jaalattaa ta'an ta'e giddii keetti fidda. Akkattiin si fichisiisu moo anatu beekaa beenu. Beenu shuma biratti fiigi immoo. Been fiigiitti bira dhaqe. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa kunoo waan ajjinnaan jedhu argitanii jirtanii dhageessanii jirtanii masruufni mana keessa hin jiru. Daa'imni affaadhaan qabdu daa'imni aannan hin qabdu jennaan bayitii of masruufii bayitii hojjedhuuti waan hundaa bitadhu aannan illee daa'ima keetii bitii waan hundaa of danda'aatii jiraadha daa'ima qabadhuuti nan jedhe ani dura dawwalee fi dhimma finsi barbaadaa koottu jedheni tole jedheetu mallee dhufe yeroo sana dhufee immoo inni masruufallee nuu kennuun dhufne birrillee naan kennine masruufallee mucaadhaan binne fadallee alii ballee mucaadhaan binne itti nama biraa dawwaltee na waamta kanaaf jecha dawwaltee na waamtaa jedhe akkuma isin argitanii jechuudha akkasitti yoo of dandeessuuf danda'e jedhee na bira haaree kuttee ishuma biratti deebi'e natti fakkaata sammuuna kana ishiitu harkatti tolee natti fakkaata amma xiqqoo hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa ishiin illee na dawwaltee akkamitti sagalee kiyya ol baastaa akkamitti icciitii kiyya ol baastaa jettee na haddatu jirti. Ani garuu ishiillee sodaadhee hin jiru ammallee waanuma barbaade yoo gootellee ammallee icciitii guddaa of harkaa qaba. Icciitiin isaanii kan biraallee na bira jira waan ta'eef yoo ishiin akkas godhattee yoo isaan gadi taa'uu didan yoo isaan kabaja ofitti godhuu didan ani icciitii isaanii ol baasuun dhiisu. Isaan xiqqinaa qabsiise waan ta'eef. Kanaafuu hordoftoota fi kabajamtoota kiyyaa waan hordoftaniif galatooma ulfaadha kabajamaa amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.